keessan badhaadha wala jirtanii saana maan nagaa qabdu additu guyyaa kolfaatii kolfuuf qophaa'a warri nyaachuu jirtanillee dafaa nyaata keessan liqimsaa akka isin hin feene keessummaa qabadhee jira asitti kolfa gaafii gaafachuu dadhabeellee nan taajabinaa birnaadhaa bira aan obboleessa keessan faarfata waaree waaqootii kun nageessuu saniin jedhee jira harkeessummaa kiyyaatti san deebisaa amma tosaanee uf beeksisuun isaa irraan eeggamu akka dhuunfaatti of beeksisuullee dirqama ta'uu baate miidiyaa mata isaanii qabanii kan ittiin beekamanii kan uummata hin biraatti ittiin beekamanii maqaan isaa jennu COVID immoo Koffiin. Ini COVID. COVID jechuun maal jechuudha? Isa dura kadhannaan jalqabama wanti dubdu sila kadhannee baane garuu manaati kanaafuu faarfannaa tokko irra deddeebii tokko yoo faarfanne irra deddeebii tokko nuuf ilaale harka baasaa harka tolee harmootiifan carraa kenna diina koo ta'e haa ta'u isuma waaqeffanna gaa warri ijoolleen durbaa dura jirtan ni jalqabdu yookaan muuname immoo diina koo olan ba'ee gadan ba'ee nan qoosee olan ba'ee Dhuguman se'ini. diina koo atillee nagaa addaa inni immoo na haguugaa maal godhi jettee ana waliin rakkattaa. Diina koo maal godhi jettee na hordoftaa barana biyyaa baata. TV kofiidha sujuddu jiru amma kolfuu taphachuu bashannanuu qofa har'aa qophii keenya kolfa jalqabanna taphacha jalqabanna obboleeyyantii tan baay'ee jaaladhu eebbaa miikii waaqoon as jira isan keessa lubbuu tokkottu as hin jirre isaan maal ta'anii naguma afaan nagum jiru biyya jiru nagaa isaaniiti. Nagaadha jira manatti hafe amma mana jira. Kisa waldaadhaa walitti kennatte akima fuute akka nama ayilaandii badee olii kennu akkasa gaafadhu tiimiin kun akkamitti ijaarama baay'ee hafuurri keessan tokko oma yoo waliin taa'ullee yoo miidhaa irratti sana arguuf yoo qaama waliin teennullee gargar namni tokko beektaa yoo qaamaan gartuu siiriyaas ta'a yoo ammoo miidiyaa irraa gargar ta'a tokko midha taatanii beektaa kaameroo midhaa waasan arguu jenna fakkaata because hafuurri keessan tokko gaaf taphattanillee waan ta'eef tiimiin kun akkamitti wal barbaadan wal jaartamu akkuma carraamu akkamitti wal agartan. Ani hafuurri keenya tokkotu hin taane hafuuruma koo fayyadamu dubbi isaanii. Egaa immoo al tokko waaqayyo dirqamuma sitti kenna walittan qabe egaa ijoollee kana karaa marraati isa kaan akkuma yesuus lafa qurxummii qabanii maal walitti qabe akkas doormii keessaa laayibirarii mana muuziqaati walitti bunaanii mana hojii rakkachaa jira kun. Kanaaf hafuurri keessa tokko ka ta'e tokkochuma kee fayyadamaa jiran jechuudha. Hafuuruma koon isaan duukaa ta'a. Kanaaf nama ta'uu dadhabne kan isaa fayyadamu. Achumee taane. Abboo ani waa san gaafadhu namni isanii waan waliin haasa'uu barbaaddanii waan siiriyees hojjetanii waliin haasa'uu barbaaddanii waa sanii qoosuuf jirta yookaan taphachuu irratti fakkaatee fa'aa kanaan dura isaan kolfaan jira isa mudate beeka. Ani yeroo hundumaa na mudata. Iddoo hojiitti ispeeshaalii iddoo qoosaan ala ta'uu jechuudha. Iddoo waan siiriyees ta'ee waan mari'attu yookaan waan ajajju wayiis yoo ta'e ati yookaan aartee siiriyeesii taate yeroo itti dubbattu maaliif akkas goote maaliif akkas hin goonu yeroo jettu qoosaa makeenya dhibaafnaan yeroo namni si aarsasii gara isa siiriyees irratti fiduun sitti ulfaata yookaan immoo namni seetaappii sammuu isaatii waa'ee kee qoosaadhuma wajjin qopheeffatee waan jiruuf ati waanuma dhimma siiriyeesii ta'e bira dattee yeroo taasofsiiftu akkas ta'e akkas kana yaadeen dhufe yeroo jettu tapha keessan isaa diina koo
Waaqoo juga baay'ee gaaf waaqoo hin fuudhanii jireenya. Anko bilao. Because Cosa? Gaaf itti rakkas qabatee neenu ayo. Ati maal baay'ee littare. Namni rakkata. Egaa ana akka kootti wanti egaa hojii keenya keessatti xiqqoo ishee kan na aarsu yoo jiraate isa kanadha. Reakshinii uummataarra namni baay'ee nu jaallataa yaada garaa garaa nu kennu jabaadhaa nu jedhu. Garuu immoo dhimma qoosaa osoo hin taane dhimma real life keenyatti gaafa deebinu hundumti keenya hojii mataa mataa keenyaa qabna. Hundumti keenya hojii mataa mataa keenyaa qabna, jireenya geggeessinu qabna, itti gaafatamummaa nurra jirutu jira. Kanaafuu ammal tokko tokko hin bilbilu. Bilbilanii abolo yelo diinadde awwaachuun dadhabaa dhiisuudhaafis waan hin jedhu wallaaleen cufaa irratti. Nama dhimmuma kan biraatiif na barbaadetu qoosaa akkasiitiin gaafa inni jalqabu taasa'uu dhiiseen irratti cufaa jechuudha. Innaa kanaafuu yeroo baay'ee laayifii keenya fudhanii gara qoosaatti deebisu garuu amma akka duraanii miti amma namni hubannoo isaa qabaachaa dhufeera. Asuma ammee ergatti afaan Ingiliffaa waaqoo si yaa'iku akkasiin nu qoosina ila akka qoosaatti qoosaan qoosaadha hojiin hojiidha dhugaan dhugaadha kan jedhu Ingiliffaa wal jira afaan Oromoo baay'ee waan rakkisu ati Ingiliffaa warra sabi keenya baay'ee amma Ingiliffaa beekuufi ati Ingiliffaan jedhu waaqoon ammoo ziigaa kaameraa kee qaba. Okay. Before I just speak about myself, Attam laaqanaaf irbaata nyaataniitu. I am ability with new creation of the enormous relationships among the jacket. Ani maangoo baay'een jaalladha abilii gurguradheen bitadhe. When I am I am the light. Yeroo waan Zalaalam jedhanii waamu. I wear kumta, the trouser called kumta. Gara koomtoo magaalaa jedhamturraan as dhufe. When I am not joking and living, that makes every day. Joogiidhaan fuula dhiqadha yeroo hundumaa. Aroo. Use a soap. Sareen baay'ee When I am in jacket of the ball, in car of the ability of the pupil. yeroo kubbaa miilaa taphatan baay'een isaa ofii ta'a. We are here to create then what that makes every day I do to live sound give us them purpose. Baay'ee galatoomaa daraa bilbiltanii nan jeeqinaa jedha. Thank you. Into or to the relative and the other immigration of the happiness of thank you. Baay'ee galatoomaa jireenyi keenya inni diraamaa irraa fi inni lafarraa garaa garii waaqayyo immoo gaariidha jedhe dhumarratti. Yes. Yes jedhe yesii dheeressaa yesii. Akkuma waliigalaatti ammoo koofiin jechuu keessaniin duraatti akkasuma maqaalee hin qabdan natti fakkaata akkasumatti hojjechaa turtan kanaan dura. Koofiinumaan jalqabu. Akkasi? Okay. Ani ammoo koofiin sun dhiyoo argaa fakkaata. Tureera miti waggaa yeroo gibbii. Koofiin hiika sanatti hin dandeettu? Eeka. Afaan haaraa moo? Afaan duriiti garuu inni sirriitti. Isaan sirriitti. Koofiin jechuun koofin ofii koofinii Anummaan. Beekumsa keessaa baara. Beekumsa keessaa bahuuf yookaan amma bee waan guddaa darbatamu. Gaafa garuu hiitatee fidaa. beekumsatu keessa ba'a. Beekumsa keessaa bahu. Aha, okay. koofiniin jedhu koofinii ofii koofinii anaaf akka waan abbummaa wayiisti dhaga'amu jechuudha. Koofiin. Beekumsa kana qabdu akka inni itti ibsa kana sirii qinfaameera. Akkuma itti metti ibse. Akkas
akkasitti himne garuu hiixachuma sana itti dabale itti dabale malee inni akkuma isuma sana koofiniin hiikaa lama qaban jalqabaa koofin kanuma koofin lammaffaa immoo yeroo sana Finfinnee yuunivarsiitii Finfinnee baranna ture koomediyaanota Oromoo Finfinnee jennee moggaasne yeroos jalqaba gabaajee ture finii fudhanne koomediyaanii Oromoo Finfinnee dha'u finii ishee tokko fudhanne Finfinnee immoo mootummaa gaafanne ganaatti dabalama gaafii Oromoo duukaa sinii deebisnee yuunivarsiitii Oromoo Finfinnee turte yuunivarsiitii Finfinneetti baranne ani fi inni dhugaa atumtu Inna fes Finfinnee matti bara inni mana tafellee na jedhu ayya tokko beektan namni gaafatin taphattu jireenyi kee ta'uun fakkaatu jalli waan qabdutti hin fakkaatu hojiillee waan qabdutti hin fakkaatu walla jala fakkaata ka tajaajilaatii fi ka komeediyaanii kan ilaalchuu yeroo tokko hiriyaa tokko jira tajaajila inni hin kadhatallee lallaballee itti bilbilan hello akka saa sagal na akna kadhattu barbaade dhalkan saa sagal yaa rafi tajaajilaan irra fayyada gaafata natti reeta tajaajilaan irra na kadhadde kai na kadhadde gaafin niga godhe na yeroo tokko sitoora teelakki waldaa jala deemaa bulanya tokko tajaajila afillee qabu kategorii wayii keessi galchach keessaa sidhiisa warra taphatu qallee wastuu waaq jireen dhuunfaa keetti qabdutti hin fakkaatu akkasuma nama sa'aatii ja'atti naa bilbileetu tokko guyyaa tokko sa'aatii ja'a halkan hirribumaan ka'anis dafee irraa fa'aa naa bilbileetu ammoo dhiyoo kana dhugaatii dhugnee taa'arraa akka nu dabbaruu ta'e nuu qoosimee naalle sa'aatumtu baay'ee qoosta kolfaan jiran iyyuu akka jaatti rakaasee naa qoosee nu baay'ee qoosa'u wajjin hojjennamu mucichaa wajjin yoo hin argateef kana